መጥፎ ባህል አለ አሉባልታ በእኛ መሃል አይኖርም ከዚህ በኋላ ተቀርፏል ከብልጽግና ጋር አብሮ ይቀበራል መጥፎ ስራዎች ሁሉ ከዚህ በኋላ አይደገሙም የወለዳቸው ብልጽግናና ህወሓት ስለሆኑ ከነሱ ጋር አብረው ይወገዳሉ ስለዚህ በአዲስ ሞራል በአዲስ ወኔ በአዲስ አስተሳሰብ የአማራ ፋኖን ይዘን ወደፊት እንቀጥላለን አመሰግናለሁ ቄሮ ኦሮሞ ዱጋ ዱባቹ ፊ የሮ አማ ከነመ ተሲሱ ሚቲ ያን የሮ አማ ከና ፊ ረኮን ጊዜ አማ ኦሮሚያ ከሰ ደማ ጅሩ ዋናመ ተሲሱ ሚቲ ዋናመ ዱባቺሱ ዋናመ ከካሱ ዋናመ አርሱ ዱጋ ዱባቹ ፊ ኡመተ ከና አመተ ጉዳ ወጅቴ ነጅራ አመተ ኡመተ አማራ ከና አመተ ጉዳ ከበጅነ ጅራ አመተ ጉዳ መታ ረባነ ጅራ አመ ኑጋየቲን ጅራ ኡመን ኩኒ ኡመተ ከና አኮ ኦሮሚያ ከሰ ዳንጋ ኢላ ዳንጋቲ ኡመተ ከና ኡፍራ አይደኒ አኮ ኡፍራ ባስተኒ ኢሲኒንጃ ከበጀሞ ፊ ጃለተሞ dubbiin kiyya karraa kuni boru dhugaa isiniif ta'uu deema har'a ammoo komatamuu yookaan tuffatamuu fataa yaada gabaabaa ta'uu danda'a garuu uummata kana yeroo dheeraa hojjeturre kabajaatiin hojjeturre garuu yeroo ammaa kana wanni isaan dalagaa jiraniif wanni isaan sirra dalagaa jiran bifa addaatiin keessa seentee osoo laalte waan biraas itti ta'uu jira dhugaa dubbachuu fi isaan sun faannoo waliin ijaaramanii sirra dalaguu jiran oromiyaa keessa wanni yeroo ammaa kana baay'inaan uummati keenya ajjeefamaa jiruuf guyyaa irraa guyyatti wanni uummanni keenya saamamaa jiruuf guyyaa irraa guyyatti wanni ummati keenya ajjeefamaa qalamaa gubamaa jiruuf ummata kanatu shira sirraxatu jira ummanni kun siif tolutti hin jiru ummati kun naannoo ila naannootti saba isaanii jabeeffatanii sirra dalaguu jiran ummata kana wajjin deemuu hin dandeenyu ummata kana wajjin jiraachuu hin dandeenyu oromiyaa keessa yookaan ummata kana oromiyaa gadhiisuudha yookaan ummata kana oromiyaa keessa baasuudha kanuma qeerroo oromiyaatti kadhaamuwan qeerroo oromiyaa xiinxalla dubbii tanaa keessa gabbuutanii gisee laaltan dubbiin isaanii tunii fi jechi isaanii kunii fi yaanni isaanii kuni ka oromiyaa keessa nama teessisu ka oromiyaa gartee isaan oromiyaa keessa teessisuu miti haalli isaan dalagaa jiran gisee ammaa kana fakkeenyaaf ummata walloo irra gisee fudhanne ummata walloo kana gartee diqqaa fi guddaa isaanii gartee jaarsaaf jaartii ilmaan xixiqqoo fi mana isaanii qabeenya guutuu irraa gubaa jiran isaan kun ka gubaa jiru mootummaa naannoo amaaraa faannoo wajjii ta'eeti ka isaan dalagaa jiran poolisiin naannoo amaaraa sunuu faannoo wajjii ta'eetiin ummata walloo kanarra gubaa jira ummata keenya maaliif nagaan yoo naga barmaanna jennee hojjiteena jennu nagay isaanii kun nama teessisu nama kakaasa kanaafuu garuu ummata kana wajjin ni teenne jennee wanni yaannu hin jirtu ummata kana wajjin nagaan teennee ni boqannee wajji jiraannee wajji nyaannee akka durii sana hojjiteena jennee akka san gartee ummanni keenya ummata fayyaalessa ummata gara laafessa jechuudha ummata kana wajji teennee ati nyaannee wajji dhunna yoo jenne ummati kun sirra dalagaa gartee harka lafa jalaatiin isaan sirra dalagaa jiran bakki isaa yaadan bakka fagoo waan taateef ummata kana ilaa ammaa irraa qeerroo oromiyaatti takalabsiin kun barnaannoo oromiyaa kaabaa kibbarraa bahaadii irratti ummata kana kofirraa kaaftan isiniin jaa yaadni kiyya kun dhiphaa ta'uu danda'a yookaan gabaabsee yaaduu danda'a yaada siyaasaa kana keessa galchee gisee allaalu falli oromiyaa keessatti argamuu danda'u qofti yoo kalaalu taate ummata kana akkuma namni sirraa si facciseen ofirraa faccisuu dandeetta akkuma namni si dhahee ofirraa dhahuu dandeetta kanaan namni si kabaja malee araaraa fi maaliif namni si kabaja ofirraa dhiisu ummata kiyya kabajamu ummata oromoo yoo isin dhugaa dubbachuu kateetan taate yookaan gartee dubbii tana keessa akka galaaltan taate yoo namni si dhahee ofirraa dhahuu dadhabde namni kasi dhiisuu miti gisee hundaa kamasi deemu gisee hundaa kamasi tankaarfatu yookaan kamasirra dhahu kamasi ajjeesu yookaan kamasi qalu ta'a tuffii teennaa fi bara dabre gartee gaafa tokko ummata keenya mataa irraa muranii mataa nu garsiisan kanaafuu ummata kana wajjin ni teenne jennee wanni yaannu hin jiru ummati kun madaa nu dabalu jira malee madaa nu qorsutti hin jiru namni kun warri kuni gartee warra nagaati jira warra nagaa jira warri nagahaa fi jinniin hin jirtu sheexana isaa warri nu keessa oromiyaa keessa taa'aa jiran kanaafuu sabab sablammii feete wajjin jiraachuu ni dandeenya nu sabab sablammii Itoophiyaa guutuu wajjin jiraachuu naga ta'uu dandeenya garuu ummata kana wajjin nagahaa fi naga hin jiraannu nurra habani nurra nu keessa habani oromiyaa keessa ilaa daangaatti warra kana argitan akka mataa isaanii murtan yookaan akka qaltan siniin jaa kabajamoo fi jaalatamoo ummata kiyya hin sodaatina ummata kana isaan waan nuun jaan nama oromoo nama keenya tokko ajjeesan nama isaanii 10 ajjeefnanii nutti dhaadatan 10 miti 20 30 ajjeesanii nulleen akkasuma ajjeefnee garsiifna jedhee isin yaada wanni an kana na dubbise waa'ee isaan ummata keenya irra dalagaa jiran oromiyaa keessa taa'anii akkas irra dalagaa jiran an dhibbattiin beekaa garuu ummata oromoo ummata rifatu miti ummata ofii yaadu miti ummata ofii gartee ummata gadoo wayitu ummata soffatamoo fi ummata sodaatuudha isin nama jayna osoo taatanii gartee harki harkaan deebi'a isiniin jaan harki harkumaan deebi'a ilmaan tante yoo lagatti ergite
ilmaan ofii dhaltee wala gatte ergitee ilmaan biraa dhaantee si galte yoo bowaa si galte eenyu haga si aarsitu ni beeyta maaliif tumamtee galta maaliif hin tumin siin jette haati yookaan abbaan maaliif hin tumin siin jette soo kanaafu ummata kiyya kabajamoo ummata kana tokko taati ummata kana ofirraa baasaa isiniin jira nageenyi kana malee hin jiru haguma teqaltu kabaja mootummaa dhiisi mootummaa wanni inni sii ba'u hin jiru mootummaa sirraa dha'ee sirraan deebisu siuma raayyaa ummata agartee ummata nagaa si ummata ofirraa si deebisa malee wanni mootummaan sirraa deebisu hin jiru akkasiin isiniin jira ummata kiyya kabajamoo fi jaalatamoo dubbiin kiyya karraan akka kaasaa kanaafuu dhiifama naa koo jaala dubbii keessa yoo isin dabree jiraadhe ummata kiyya jaalatamoo fi jaalatamuu akkasiin isiniin jira kiyya guyyaa har'aa waa'ee ummata Oromoo akkasuma Oromoo Walloo irratti duulaa jiran nafxanyaan irratti duulaa jirtu Oromoo Walloo fixaa jiran irratti haasaa asumaan na hordofaa isiniin jaa haasa'ii kiyyaarra kookaan kan nama kakaasu yookaan nama aarsu jira asumaaniin gara haasaa kiyyaatti isin dabarsaa na hordofaa. Yeroo ammaa kana humni fiinxaaleeyyii Amaaraa humna poolisii naannoo Amaaraati waliin ta'ee faannoon ummata keenya ka Walloo fixaa jiru kana ka buqqisaa jiru kana ka gubaa jiru kana ka ajjeesaa jiru kana akkamitti Oromoon calliftee Amaara Oromiyaa keessa jiru kana waliin calliftee akkamitti jiraachuu dandeetti kuni gaafi Amaarri achi keessa jiru waliin faannoo waliin ta'ee ummata Walloo fixaa jira bar ka ID isaa arge ka qaamaan gartee ID'n isaa gartee humna poolisii naannoo Amaaraa ka ta'e faannoo waliin ka ta'ee ummata keenya fixaa jiru kanaftanyaa hundinuu ummata keenya nagaa fixaa jirtu akkamitti Oromiyaa keessa Amaarri nagaan taa'aa ka jiru ummata Oromoo yoo dawaa ka feetan taate yoo dhukkuba kana ka fayyistan taate yoo sodaachuu baattan yoo waliigaltee qabaattan ummata keenya ka nagaa ka Walloo dhumaa jiru kanaaf sagalee ta'a ummati Amaaraa kan waliin teettan kun kan waliin nyaatanii waliin dhugaa jirtan kan walirraa fuutan kan walirraa waan feetan taatanii isin keessa jiraachuu jiru homaa isiniin godhu eenyummaa keessan ka waa isinii ba'u jiru ka waa isinii godhu eenyummaa keessan ummata Oromoo sagalee haa taanuu fi ummata Walloo ummata Wallaggaatii sagalee haa taanu Oromoon waan dhiyaataatii miti kaabaaf kibba bahaaf dhiyaa isin yoo sagalee waliif taatan falli tokko isinumaa argama malee isinitti hin dhiphatu isinumaa bal'atti malee isiniif hin dhiphattu isin dawaa dhiiftanii maaliif rakkoo deemtan ummata kana isin gaafa hundaa isinumaaf himan akka gartee maal isin hoolaadhaa nu ilma namaati rifachuu qabna waliif nahuu qabna waliif dhiiguu qabna ummata kiyya waan isiniin jee dubbiin tun dubbii ijoodha dubbii ummata keenya ka Walloo dhumaa jiru kanaaf sagalee haa taanu ummanni Walloo ummata Oromoo keessaa namba waani Oromiyaa keessaa namni akka Walloo hin jiru barbaaddee hin argitu Oromiyaa keessaa namni akka Wallootti quuqama ofii qabu namni akka Wallootti dhiiraa namni akka Wallootti haaloo ofii baatu namni akka Wallootti gartee isii dhiisanii dhiiga isii buusan dhiiga buufattu malee hin teenne Walloo jechuun gartee Walloo jechuun ummata Oromoo hundaaf yoo silaa ummanni kun ummata Oromoo sentaa keessa jiraate ummata Oromoo guutuu qabee jiraachisuu danda'a ummati Walloo ummata dhiira ummata goota ummata qabsaa'aadha ummata safuu beeku ummata of eeggatu ummata kiyya ummata Walloo bira dhaabbadha ummati Walloo wanni boonuun isiniin boona ummati Walloo wanni isin maqaa keessaniin jiraatu jira maqaa Oromummaa isin waliin qabna ummata Walloo wajjiin qabna ummati Walloo ummata keenya obboleeyyan keenya hawwata keenya abboota keenya ummata Wallootiif sagalee haa taanu yaa ummata kiyya ummati Walloo garaa nu nyaatee jira ummati Walloo wallaahi ummata keenya dhugaa dubbadhaa ummata yaa ummata waliif rifadhaa sagalee waan biraa yoo dadhabne yoo ummata Wallootiif sagalee ni taana jennee kaga ol kaanu taate ummata Amaaraa kanu keessa jiru kana nurraa bahuu qaba yookaan qaqqaluu qabna hin feenu nu Amaara wajji jiraachuu Amaarri kabajaa nuuf dhabee jira ummata maal taatan isin Amaarri kabajaa nuuf dhabee jira Amaarri kabajaa nutti qabutti hin jiru Amaarri nu fixu jira Amaarti qomooceen kadhattuun achirraa baatee ummata keenya keessa galteeti bakka darajaa qabdu bakka gurguddoo isaantu qabatee jira yeroo ammaa kanatti ummata keenya ija bitaatiin laalu jirani ija mirgaatiin ammoo uf laalu jirani
ummata Oromoo waan isin gaddeemu ofirraa qaba. Waan isin gaddeemu kana akkuma gartee harreetti haga waraabessi fiigee duubaan isin qabutti ofirrumaa inuma kutata inuma nyaata. Inuma kutata inuma nyaata. Waraabessi barre gisee yookaan farda yookaan harree kutatu gartee kaf duubaan fottoo qabtee jirtu ofirrumaa nyaatti ciqaasi. Ofirrumaa farda waa harree taanee bisan ilma namaati yaa. Ummata kiyya kabajamoo nu ummata Amaaraa wajji jiraachuu hin dandeenyu isinitti iyyuu dadhabne. Ummati kun ummata wajji jiraachuu dandeenyu miti. Silaa osoo kabajaa teenya qabaatanii fi osoo ulfinna keenya qabaatanii fi osoo gara nyaattee teenya qabaatanii ummata keenya san nu irraan fixinaa yaa Oromoo nu deeggaran yookaan nu wajjin dhaabatan. Lafa jalaatiin fannoo hojii dalaguu jiran isaan. Fannoo naannoo Oromiyaa keessa hagam jirti ni beektaa? Naannoo akkam jirti ni beektaa? Bakka gurguddoo isaan torkaa qaba. Socho'uu hin dandeettu Oromiyaa keessa. Yaa ummata kiyya kabajamoo fi jaalatamoo bakkuma jirtanii socho'a. Bakkuma jirtanii Amaara ofirraa dhaha. Walaayi isinitti hima ani isinitti hima wanni kun deemtee isinumaaf deemu jirti. Ummati Walloo kaachii dhumu sunii fi kaachii buqqa'u sun isinumatti as dabru jira. Naannoo dhiyeenya kana fannoon ajaja baastee maalette? Waa'ee Walloo irratti naannoo Walloo kana Wallaggaa irratti wanti isin dubbatte yoo agartanii jiraattan barreeffama isii ciccirtee bakka isiin taate uummata Wallaggaa guututti naannoo Amaaraa jala galchinaa jette. Maal jechuudha? Oromoo guutuu fudhachuudha. Uummanni kun isiniif taa'u jira. Isiniif rafu jira. Maaliif duutanii? Maaliif uf ajjeeftanii? Maaliif kabajaa uf dhoowwitanii? Akkanaan isin jaa kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyyaa dubbiin naannoo Amaaraa irraa gad deemu jirtu tunii fi dubbiin uummata Walloo irratti deemu jirtu tuni uummata Amaaraa ka wajji teendeenne teenyuu miti. Ka wajji sochoonuu gartee wajji sochoonuu miti. Ka wajji nyaannee dhunnuu miti. Ka gartee uummata kana wajjiin gartee jiruu teenya waliin geggeessinuu miti. Dachii Itoophiyaa tana yookaan hin balleessina yookaan tokko taanee wajji jiraanna yookaan baduudha akka Haacaaluu Hundeessaa baanetti. Gartee yookaan badii yookaan balleessi yookaan du'u yookaan jiraadhu. Gartee akkasii wajji deemna malee kabajaadhaan uummata kana wajji jiraachuu danda'amnee jirra.